Fiilmiin mata dureen isaa Koodee jedhamu gaafa guyyaa dilbataa eebbifamuuf akka jiru dhaabbanni Kalaqaa Entertainment ibsa miidiyaaleef kanneen beeksisee jira. Waa'illi keenya Daani'eel Tasfaayeedha. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Maqaa garee Koofiin jedhamuun diraamawwan koomedii karaa TV fi miidiyaalee hawaasaa dhiyeessaa turaniin jaallatama guddaa kan argatan gareen Koofiin Aartii Oromootiif gumaacha guddaa taasisanii jiru. Gareen kun ogummaa kanaan caalmaatti hojii aartii Oromootti cichuudhaan fiilmii afaan Oromoo koomedii ta'e Koodee jedhamu dhaabbata Kalaqaa Entertainment waliin ta'uun qopheessanii Sadaasa 19 bara 2023 magaalaa Finfinnee Hoteela Ilillii Internaashinaalitti eebbisiisuuf qophii xumuru ibsa miidiyaaleef warra laataniin dubbatanii jiru. Director Kalaqaa Entertainment dargaggoo Galataa Ijaaraa dhimma eebba fiilmichaaf qophiitti jiraachuu ibse. Fiilmiin kun dilbata dhufu as Hoteela Internaashinaali Ililliitti sa'aatii 8 irraa eegalee kan eebbifamu ta'a jechuudha. Daawwattoota hedduu siin qabaata jenneedha eegatii kan jirru. Gama kanaan nuyi tattaaffii gochuu qabnu gochaatidha kan jiru jechuun barbaada. Qopheessaan fiilmii kana Injiinar Milkeessaa Dhugumaa fiilmii kana akka garee Koofiinitti milkeessuutti gammadu dubbatee jira. Egaa fiilmiin Koodee eebbaaf sadarkaa kana ga'uunsaa baay'ee dhuunfaa kootti baay'ee waan na boonsuu fi na gammachiisudha. Akkasumas fiilmii seena qabeessa kana produce gochuu kootii fi carraama kan argachuu kootiyyuu baay'een boonaa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo gartuu wajjin hojii baay'ee hojjennee aartii keessatti yeroo dheeraa kan waliin dabarsinee garee Koofiin akka garee Koofiinittis hojii seena qabeessa kana milkeessuu keenyatti gammachuu guddaadha natti kan dhaga'amu. Director fiilmii Koodee dargaggoo Waaqoo Geetaachoo gosti fiilmii kana gara koomediitti kan harkifatu akka ta'e ibse. Fiilmiin Koodee waan haaraa maal qabatee dhufe isa jedhuu fi fiilmiiwwan afaan Oromoo kana dura argaa turre irraa wanti isaa adda godhu tokkoffaan stoorii jabaa stoorii immoo guutummaa guutuutti koomedii ta'e garuu koomedii keessatti iyyuu immoo wanta tiraajedii wajjin xiqqoo tuttuqqaa qabu wayii tootaalii koomedii tun taane stoorii saayidii lammanuu qabu garuu gara koomediitti immoo kan harkifateedha. Injiinar Milkeessaa Dhugumaa fiilmiin kun xiyyeeffannoon isaa dhimma hiriyyummaa fi dhugaa hawaasa keessa jiru ta'uu ibsee jira. Itti aansuudhaan Koodeen walumaa gala fiilmii jeneriin isaa koomedii ta'ee dhimma hiriyyummaa, dhimma jaalala hiriyyummaa, bu'aa bayii hiriyyummaa keessa jiru akkasumas immoo hiriyyoonni gatii isaan waliif kaffalan haga sadarkaa kamiitti hiriyyummaadhaaf gatiin kaffalama kan jedhu kan agarsiisu ta'a. Kana qofas immoo utuu hin taane amma dhugaa hawaasa keessa jiru qabatamaadhaan jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti wantoota arginu bifa baay'ee miidhagaa ta'een hojii qabatee dhufedha jechuudha Koodeen. Taatonni fiilmii kanarratti hirmaatan warreen muuxannoo qabanii fi warra haaraan kan keessatti hirmaatan akka ta'an ibsamee jira. Taatota warreen muuxannoo qabanii fi warreen haaraa walitti makuuf yaalleerra sanaan alammoo qulqullina suur-sagalee irratti baay'ee xiyyeeffannee hojjenne. Ispeeshaalii viidiyoon isaa, saawundiin isaa, kwaalitii ba'eessa akka qabaatuu fi baay'ee itti dadhabnee hojjenne. Hamma dhumaatti hamma kalariingii isaa hojjennutti tokko isaaf iyyuu kanaan dura walitti qabameetu yeroo baay'ee namni tokko teediitii godhaa kalarii isaa maal isaa kun garuu ogeessota tokkoon iddoo garaagaraa irraa walitti qabne namoota dandeettii adda addaa qaban walitti fidneetudha kan hojjenne. Sanaa fi waan haaraadha jedheen amana karaa sanaanii. Fiilmii tokkoof ulaagaan miidhagina isaa sagalee fi viidiyoo isaa waan ta'eef fiilmii kana haala hawwataa ta'een sadarkaa isaa eegnee hojjenneerraa jedhan gareen kun. Wantoota irratti xiyyeeffatamuun dirqama ta'u fiilmii keessatti isarratti xiyyeeffachuudhaaf irratti hojjennee jirra. Qulqullina sagalee, qulqullina viidiyoo akkasumas aaktiingii irratti fiilmiin tokko gaariidha waan isa jechisiisuuf ulaagota barbaachisan sanarratti sirriitti xiyyeeffanneerra. Fiilmii kana magaalota Oromiyaa kaan keessatti si argisiisuudhaaf qophii ta'us ibsanii jiru. Kana booddee eessatti agarsiisuu fi yaada qabdu isa jedhuu fi magaalota Oromiyaa keessatti magaalota tokko wajjin dubbataa jirra. Deemnee agarsiisuun keenya nafu hawaasa keenya biraan ga'uun keenya nafu. Fiilmii Koodee hojjetanii xumuruuf baasiin birrii miliyoonatti dhiyaatu kan itti baafame ta'uu kan ibsan koreen ibsa laatan kun Sadaasa 19 bara 2023 Hoteela Ilillii Internaashinaalitti argisiisuuf qophii xumuruun ummati Oromoo bu'aa dhamaatii kanaa dhufee daawwatee akka jajjabeessu waamicha dhiyeessanii jiru.